Duumessa hafuura kee dubbii kee ni bodha fuula kee mulaaluu nagaan argadha Duumessa hafuura kee dubbii kee ni bodha fuula kee mulaaluu nagaan argadha Kanaaf iji koo si ilaala humna kootiin jiru sin ala Kanaaf iji koo si ilaala humna kootiin jiru sin ala Nagaa Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko isiniif baay'atu jechaa Kutaa sagalee Waaqayyoo keessaa Macaafa Iyyoob boqonnaa 11 lakkoofsa 16 nan dubbisa. Ati rakkina kee hin irraanfattaa akka bishaan yaa'ee darbee duwwaatti isa yaadattaa jedha. Mata duree dubbii Waaqayyoo keessaa Waaqayyo rakkina kee si irraanfachiisa jedhu isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Kutaa kana keessatti gaafa ilaallu Macaafa Iyyoob boqonnaa 11:16 kana keessatti gaafa ilaallu Ati rakkina kee hin irraanfattaa akka bishaan yaa'ee darbee duwwaatti isa yaadattaa jedha. Kutaa kana keessatti gaafa ilaallu waan gurguddaa sadii argina. Yaadatta kan jedhu hin argina, hin irraanfatta kan jedhus hin argina, hin darba kan jedhus hin argina. Kutaa kana keessatti gaafa ilaallu Waaqayyo rakkina nama irraanfachiisuu akka danda'u, akkuma kana Waaqayyo rakkina nurraa kaasuu akka danda'u lafa nu itti dhiphanne, lafa nu itti rakkanne, lafa nu itti qoramne, haala nu kaleessa keessa dabarre, qoromsa nu kaleessa keessa dabarre akka yaadannuuf, akka yaadannoottis akka yaadannuuf kutaa sagalee Waaqayyoo kana keessaa nutti dubbata. Waaqayyotu rakkina namarraa kaasa, Waaqayyotu dhiphina namarraa kaasa. Waaqayyo nama akkamii rakkina irraanfachiisa yoo jenne nama obsu, namni obsu rakkina hin irraanfata, gidiraa hin irraanfata. Waaqayyo warra isaa wajjin jiran, warra isatti amanan, warra isa duukaa jiran, warra rakkina obsan Waaqayyo isaan hin irraanfachiisa. Haalli isaan keessa jiran, dhiphinni isaan keessa jiran ulfaataadha yoo ta'eyyuu obsuudhaan, rakkina obsuudhaan, gidiraa obsuudhaan Waaqayyo rakkina isaan hin irraanfachiisa. Waaqayyo humna guddaa waan qabuuf, Waaqayyo waan hundumaas waan danda'uuf, Waaqayyo waan hundumaa gararraas waan jiruuf warra isatti amanan Waaqayyo hin gatu. Kutaa sagalee Waaqayyoo kana keessaa gaafa ilaallu Iyyoob obsa guddaadhaan rakkina hedduu akka dabarse argina. Iyyoob baay'ee rakkateera. Haa ta'us malee rakkina guddaa, dhiphina guddaa kana obsaan dabarse. Har'a rakkachaa kan jirtu bara rakkinaa kana obsaan xumuri. Yeroo rakkinaa kana obsaan xumuri. Bari rakkinaa kun hin darba. Yeroo rakkinaa kun hin darba. Waaqayyo rakkina kee si irraanfachiisa. Gidiraati keessa jirtu si irraanfachiisa. Haalati keessa jirtu si irraanfachiisa. Seexanni Iyyoobi Waaqayyo wajjin waan adeemuuf, Waaqayyo wajjin tokkummaa waan qabuuf, Waaqayyo wajjin walii galee waan jiruuf, Seexanni Iyyoobiin Waaqayyo irraa adda baasuudhaaf, yaada Waaqayyo keessaa baasuudhaafis Seexanni Iyyoob irratti baay'ee ka'e lola gurguddaas irratti kaaseera. Garuu hin milkoomne. Waaqayyo nama isaati wajjin waan jiruufi, Waaqayyo nama isaa waan gargaaruufi lolli irratti ka'ee, gidiraan irratti ka'ee, goolii guddaan karaa seexanaatiin mana isaa irratti ka'ee ture. Ta'us hin milkoomne. Seexanni guddaa qoreedha. Iyyoobittis guddaa hinaafe. Seexanni Iyyoobitti naafuudhaan Iyyoob irratti baay'ee ka'e. Mana isaatti goolii kaase, qabeenya isaa miidheera, fayyaa isaas miidheera. Garuu Iyyoobi kana keessatti obsaan dabarse. Sababni isaa Iyyoobi isa ta'uudhaaf male waan ta'eef, seexanni immoo isa yaadetti isa galchuu waan barbaadeef, yaada seexanaatti Iyyoobi galu waan dideefi seexanni Iyyoobiin baay'ee qore. Gaafa nuti yaada Waaqayyoo keessa taanee jiraannu hin milkoomna. Karaadhuma rakkinaa sanarra karaan jira. Karaadhuma ulfaataa kanarra karaan jira. Macaafa qulqulluu keessaa Roomaa boqonnaa 12 lakkoofsa 12 gaafa dubbifnu akkas jedha. Abdii qabdanitti gammadaa, rakkina obsaa, Waaqayyoon kadhachuuttis cimaadha.
bakka yaade barruu koo gubbaa jirta wantaatu barruu koo gubbaa jirta wantaatu jedha gooftaatu wanta sittee dubbadde sifarraa waaddaa madee singatu sifarraa waaddaa madee singatu ni keessa bakka yaade barruu koo gubbaa jirta wantaatu barruu koo gubbaa jirta wantaatu jedha gooftaatu. kutaa kana keessattis gaafa laallu obsuun akka barbaachisu obsuudhaan rakkina akka dabarsinu gidiraa akka dabarsinu nutti dubbata biyya lafaa kanarra hanga jiraannutti rakkina akka qabnu sagaleen Waaqayyoo hin dubbata kanas kan nu ittiin mo'uu dandeenyu obsaani obsi riqicha ce'umsaati karaa ce'umsaati Waaqayyoo ijoollee isaa hin gatu Iyyoob Waaqayyo wajjin tokkummaa qaba Waaqayyo wajjinis maree qaba Waaqayyootti amanee waan jiruuf rakkoo guddaa iyyootti baay'ateeyyuu barrinni keessa jiraatee baradhaa yoo ta'eyyuu bara ulfaataa yonnaa ta'eyyuu Iyyoob Waaqayyo irraa galangalle karaanis harkaa hin banne daandiin harkaa hin banne namni obsuu lafa bariisifata namni Waaqayyo Iyyoob obsuudhaan lafa bariisifateera barris isaaf darbeera macaafa qulqulluu keessaa gaafa laallu Iyyoob diigamee hin hafne Iyyoob qeensaa goolamee hin hafne Waaqayyo lola kana sirraa dhaabeera bara rakkinaa kana isa irraanfachiiseera bara rakkinaa kana hin irraanfatta yeroo rakkinaa kana hin irraanfatta macaafa qulqulluu keessaa gaafa ilaallu rakkina guddaadhaan gidiraa guddaadhaan qoromsa guddaadhaan namoonni Waaqayyo akka darban hin argina Martin Luther akkas jedhe barrisu yoo dadhabde fiigu yoo dadhabde deemu yoo dadhabde daa'imi jedhe karaa kamiin iyyuu deemsa keetti fufii jedhe Iyyoob rakkina guddaa keessa yoo jiraate iyyuu deemsa Waaqayyo wajjin qabu hin dhaabne rakkoo yoo tulfaate iyyuu deemsa Waaqayyo wajjin qabu hin dhaabne Waaqayyo wajjin adeemuudhaaf itti fufee adeeme Waaqayyoon biraa hin hafne rakkinnati keessa jirtu ulfaataadha yoo ta'e iyyuu rakkinnati keessa jirtu sitti cimee jira yoo ta'e iyyuu obsaan eegi bara rakkinaa kana obsaan xumuri haala jirtu keessatti Waaqayyoon amanadhu Waaqayyoon isa abdadhu namni Waaqayyoon abdatu hin gatamu namni Waaqayyoon eeggatu hin gatamu obsaan eegi Waaqayyo gara kee hin dhufa Waaqayyo seenaa kee hin jijjiira isa lammaffaa irratti Waaqayyo nama akkamii rakkina irraanfachiisa inni lammaffaan isaa nama qajeelaa irraanfachiisa Iyyoob nama qajeelaa ture sababii kanaafis seexanni guddaa itti naafee Iyyoob irratti ka'eera Iyyoobinis lolaa tureera Iyyoob lolamuyyuu Iyyoob rakkatuyyuu Iyyoob wallaansoon itti baay'atuyyuu adeemsa isaa itti fufe Waaqayyo isa irraanfachiiseera haala jiru keessatti namne Iyyoob rakkina kana hundumaa dabarsee gidiraa kana hundumaa dabarsee qoromsa kana hundumaas dabarsee Iyyoob ergasii booddee bara dheeraa jiraate macaafa qulqulluu keessaa macaafa Iyyoob boqonnaa 42 lakkoofsa 16 irratti gaafa laallu Iyyoob bara dheeraa akka jiraate argina bara dheeraa jiraate waggaa 140 jiraate maatii isaas argee ijoollee isaa argee erga jedhee booddee akka inni bara quufee du'e argina namni Waaqayyo guyyaa isaa malee waan ta'u namni Waaqayyo guyyaa isaa malee hin du'u namni Waaqayyoon amanatu guyyaa isaa malee hin du'u akka baay'ee rakkatee bakka baay'ee qorametti garuu Iyyoob waan du'u fakkaata Iyyoob waan hin jiraanne fakkaata Waaqayyo garuu jireenya haaraatti isa dabarse dadhabaa bakka kakuun geeche gammadde garaan koo shimboche darbuun koo jabina koon miti milkoominni koo Yesuus kooti ulfinni siifi yoomuu kan keeti galanni siif faarsamu ganzaba keeti ulfinni siifi yoomuu kan keeti galanni siif faarsamu ganzaba keeti naaf xumurteetta kan galte qaalii lafa dhidhiitee licheeddoon sirbe maalee naaf xumurteetta kan galte qaalii lafa dhidhiitee licheeddoon sirbe maalee nama taatee natti dhiyaattee gadi jettee na fayyifte du'a jalaa na hambifte fannoon kee naaf gamnummaa biyya lafaa fi gowwummaa eenyutu deegaaf wabii darba utuu sin taane yaa abbaa hunduma taaraasa darba natti gortee galata kee na guddiftee tadhala kee nuyi nama Waaqayyo erga taane rakkachuun keenya dirqamata lolamuun keenya dirqamata sagalee Waaqayyo keessaa gaafa ilaallu qoramnee erga qoramnee booda
qoromsa booda eebbatti baana. Namni utuu hin qoramin eebbatti ba'uu hin danda'u. Gidiraa dabarsuudhaan qoromsa dabarsuudhaan Iyyoob eebbatti ba'eera. Iyyoob kaleessa nama guddaa ture, qabeenyaanis nama guddaa ture. Iyyoob qabeenya waan qabuuf seexanni itti naafe. Iyyoob irrattis hin ka'e. Iyyoob Waaqayyo harka isaa eebbise. Waaqayyo harka kee eebbiseera. Sababii kanaaf seexanni naafuu danda'a. Seexanni lola sitti kaasuu danda'a. Waaqayyo garuu waan tokkoon ba'e dachaa deebisee isaaf galche. Wanti si duraa fudhatame, eebbi si duraa fudhatame dachaalaan deebi'ee sii gala. Wanti si duraa diigame sii ijaarama. Gaddaa hin haftu, boo'aa hin haftu, abdee hin haftu, lolamaas hin haftu. Waaqayyo jireenya kee hin jijjiira. Ati garuu obsaan dhaabadhu, Waaqayyottis jabaadhu, Waaqayyoon obsaan eegi. Macaafa Iyyoob boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa gaafa laallu, ati mana Iyyoobi, ati amma iyyuu qajeelummaa keetti qabamtee jirtaa? Waaqayyoon arrabsii du'ii jette. Inni garuu amma dhumaatti iyyuu qajeelaa ta'e, nama amanamaa ta'e, Waaqayyoon duraa hin kaanne. Ati mana Iyyoobi akka inni abdii kutatuuf dubbatteetti. Rakkina ilaaltee haala keessa jiru ilaaltee dubbatteetti. Garuu inni abdii hin kutanne. Hamma dhumaatti amanamaa ta'e argame. Atu hamma dhumaatti amanamaa ta'e. Waaqayyo sin gatu. Kakuudhaan dhuftee mana na baafte anaanoon hin gatu. Ardii kanarraa eenyumanne kan siin fakkaatu, kan siin fakkaatu, kan siin fakkaatu, kan siin fakkaatu, kan siin fakkaatu. Dhaloonni qajeelummaatti cimee hin jiraanne akka kibriitii haadha ishee keessaa baatee haadha ishee dhiittuuti. Fatteen okkotee keessa jirtu hamma bal'ina mataa okkotee sana argiti malee kan biraa darbiti arguu hin dandeessu. Haati manaa Iyyoobi haaluma keessa jirtu ilaalte malee eebba qoromsa booddee dhufumu arguu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu haaluma keessa jirtu kana hin ilaalin. Eebba fuula kee dura jiru ilaali. Ulfina fuula kee dura jiru ilaali. Bara lafarraa qabnu keessatti waa sadi yaaduun keenya dirqama. Tokko lafa kaane, lama lafa jirru, sadaffaa lafa ga'uuf jirru yaaduudha qabna. Nuyi egaa warri Waaqayyoon abdannu amma boo'aa jiraanne caalaa boonaa jiraanna. Fakkeenyaaf Haannaan boo'aa hin hafne. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa gaafa laallu Haannaan boo'aa hin hafne. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 7 irratti gaafa laallu garuu yeroo isheen boosse argina. Waaqayyo garuu bara booccaa ishee irraa kaaseera. Boo'aa hin hafne, gaddaa hin hafne. Seenaan ishee jijjiirameera, maqaan ishees jijjiirameera. Macaafa Saamu'eel isa duraa 1 lakkoofsa 7 irraa gaafa ilaallu kutaa sana keessatti tulluu Shiiloo irratti yeroo isaan ol ba'anii Waaqayyoon kadhatan, yeroo isaan Waaqayyoon waaqessanii, yeroo sanatti ala waan qabduuf Phiniinaan hin doorsifte turte hamma isheen boossee midhaan lagattutti jedha. Haa ta'u malee ala waan hin qabneef hin boossi turte. Hilqaanaan garuu hin jajjabeessa ture. Ani ijoollee 10 irrayyuu siif hin caaluure jedhe hin jajjabeessa ture. Garuu isheen jajjabaachuu hin dandeenye. Garaan ishee gadda waan qabuuf, bira teessees waan isheen duchiftuuf garaan ishee gadda qaba. Har'as waldaa kiristaanaa keessa wanta gurguddaa sadiitu jira. Innis maali yoo jenne, tokko isa boossisutu jira, lama isa boo'utu jira, sadaffaa isa jajjabeessutu jira. Haa ta'us malee isa boo'u wayya isa boossisurra. Waaqayyo warra boo'an hin jijjiira. Maqaan ishee kaleessa Haannaa ture. Erga mucaa argattee booddee garuu maqaan ishee harmee Saamu'eel jedhame. Maqaa ishee Waaqayyo jijjiireera. Maqaa kee Waaqayyo hin jijjiira. Haala irra jirtu kana Waaqayyo hin jijjiira. Seenaan kee hin jijjiirama. Haala irraa kana keessatti of hin ilaalin. Jireenya irraa kana keessatti of hin ilaalin. Hin jijjiirama jireenyi kee. Hin haareffama jireenyi kee. Isheen dhala waan qabduuf Phiniinaan Haannaa hin doorsifte turte. Namni silas waan wal caalu wal tuffata. Keessa ishee kan jiru tuffiidha. Kan isheen tuffatteef akka isheen dhala hin qabdu turte. Kanaaf tuffatte turte. Waaqayyo garuu waan isheen barbaaddu isheedhaaf kenneera. Hilqaanaan garuu yoonnaa jajjabeesse iyyuu waan isheen barbaadde isheedhaaf gochuu hin dandeenye yookiis kennuu hin dandeenye. Hin jajjabeesse irraa kan hafe.
Kitaaba qulqulluu keessaa seera uumamaa boqonnaa 41 lakkoofsa 10 irratti gaafa laallu akkas jedha. Kana irratti mootiin Gibxii ergee Yoosefin waamsise. Isaan boolla mana hidhaa sana keessaa ariifachiisanii isa fidani. Inni addatee uffata isaas erga diddiirratee gara mootii Gibxiitti dhiyaate. Kanaaf Yoosefi obsee jijjiirama fide. Abjuu mootii rakkise hin hiike. Kaayyoo qabaanneef hin milkoomnu, kaayyoon murtoo yoo qabaanne malee. Yoosefi kaayyoos qaba, murtoos qaba ture. Mul'ata isa harka jiruuf yookiin abjuu isa harka jiruuf Yoosefi mul'ata qaba ture, kaayyoos qaba ture. Kaayyoo isaatiif yookiin kennaa isa harka jiruuf nama amanamaa ture. Kennaa Waaqayyo isaaf kenne kana harkaa buusuudhaaf karaa baay'eedhaan lolli irratti geggeeffameera. Wal'aansoon irratti geggeeffameera. Ta'us Yoosef garuu bara rakkinaa obsaan dabarse. Yoosef seenaa isaa gaafa laallu Yoosef nama qajeelaa ture. Biyya abbaa isaa keessatti, biyya Kana'aan keessatti obboloonni isaa mul'ata isa harka jiruuf yookiin abjuu isa harka jiruuf gaafa inni himatu isa jibbanii isa ari'atanii jira. Haa ta'us malee abbaan abjuu, abbaan mul'ataa bakka hin dhabu, ari'atameera. Garuu lafa ari'atametti sulula guddaati irratti geggeeffame. Garuu ari'atamaa hin hamne, rakkachaas hin hamne. Warri biyya Gibxiitti dabarsanii isa gurguranii, Yoosefii warri gurguranii meetii 20 gurguranii jira. Warri Yoosefin gurguran immoo gatii malee biyya Gibxiitti gadi bu'ani. Warri gatii malee gadi si buusan gatii dhabu. Warri mul'ata kee gatii dhabsiisan gatii dhabu. Isaan kun hundinuu akkuma kaleessa Yoosef dubbate Yoosefin duratti dhiyaatanii dhaqanii hin gugguufani. Biyya Gibxii keessatti Waaqayyo nama isaatii wajjin ta'eera. Yoosef yonnaa hidhameeyyuu mul'ati isaa hin hidhamne. Mana hidhaa keessa taa'eeyyuu abjuu dhalootaa baay'ee hiikeera. Mana hidhaa keessa taa'ee mul'ata itti kenname baay'ee hiikeera. Namoonni baay'een mul'atatti mataniiru, abjuutti mataniiru. Waaqayyo garuu abjuu isaanii hiikeera. Karaa Yoosefin hiikeera. Waaqayyo Yoosefii wajjin ta'eera. Waaqayyo Yoosefin gargaareera. Har'a rakkachaa kan jirtu, gidirfamaa kan jirtu, mul'ata baattee ergaa baattee ani iddoo dhabeera kan jettu, natti ulfaateera kan jettu obsaan dabarsi, obsaan eeggadhu. Waaqayyo lafa rakkinaa kanaa si baasa. Kennaa sirka jiru hin tuffatin, mul'ata sirka jiru hin tuffatin. Abjuu Yoosef qabu namni harkaa hin fudhanne, namni hin simanne, namni tuffateera. Garuu Yoosefi abjuu qabu kana jabeessee qabate. Rakkooyyootti baay'ateyyuu, gidiraayyootti baay'ateyyuu abjuu isaa kanaan biyya Gibxii keessatti mul'ateera. Waanuma sirka jiru kanaan si mul'isa Waaqayyo. Waa'ee koof gabbutee, barbaacha koof gabbutee, olaa mudaan hin qabne taate. Tolgaltee godoo koo sindaangeessine takka haalli koo kunoo naaf toleera faarri koo. Waa'ee koof gabbute, barbaacha koof gabbute, olaa mudaan hin qabne taate. Tolgaltee godoo koo sindaangeessine takka haalli koo kunoo naaf toleera faarri koo. Addunyaatti si mul'isa Waaqayyo. Ati garuu abdiin kutatin, obsaan eeggadhu, ammayyuu jabaadhu. Yeroo dhugaan isaa bade dhugaa koo bade jedhee hin falmanne, dhugaa isaa badeefis hin dubbanne. Isa waan hundumaa danda'u Waaqayyo duwwaattitu kennate. Kanaafis obsi Waaqayyoon eeggadhu. Waaqayyo jireenya kee hin jijjiira. Waaqayyo haala kee hin jijjiira. Haalli kee kun akka irraatti nafu, akka irraatti nafa jettee hin yaadin. Kitaaba qulqulluu keessaa akkas jira. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 35 irraa akkas jira. Asirratti akkas jira. Ergamaan Phaawulos akkas jira. Eenyutu jaalala Kiristoositti gargar nu baasuu danda'a ree? Gidiraan yookiin muddamni, ari'atamuun, beelli yookiis qullaa ta'uun, sodaachifamuun yookiis billaan gargar nu baasuu danda'a ree jedha. Waaqayyo nama dhaabbatee isa eeggate, nama obsee isa eeggate Waaqayyo hin gatu. Waaqayyo isa bukkeen dhaabata. Yoosef abjuu isaa kanaan milkaa'eera. Sodaatee booddeetti hin deebine. Abdii isaa kutatee booddee hin deebine. Waaqayyo isaa waan hundumaa gochuu danda'u irra abdii isaa keewwate. Abdii kee waan hundumaa irra keewwadhu. Yoosefi Waaqa isaaf dubbatu qaba malee nama isaaf dubbatu hin qabu. Yoosefi garaa Waaqaan mo'ame qaba. Laphee dubbii Waaqayyootiin mo'ame qaba. Waaqayyo siif hin dubbata. Waaqayyo siif hin dhaabata. Waaqayyo Yoosefin akka inni mul'atuuf abjuu rakkisaa mootiitti erge. Kana booddees mootiin kaleessa
mana hidhaatti kan gadi buuse ergasii booddees deebi'ee akka inni dhufee dhiyaatuu fi abjuusaa akka inni hiikuu fi isumatu dhaqee akka inni mul'atu godhe akka inni waamamu godhe harkuma gadi si buusee tolsi kaasa rakkachuu kee har'aan ilaalin luba biraan wofgaa waa'ee mul'ataa ilaalchisee akkas jedhe geggeessitoonni mul'ata qaban waan argame waan hin argamne waan arganiif waan hin danda'amne waan danda'aniif warra hibboo hiikaniidha jedhan mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 irratti gaafa laallu akkas jedha Yohaannis akkas jedha maanguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in kunoo leenci gosa Yihuudaa hidda Daawiti keessaa ka'ee mo'eedha inni mallattoo sana 7 kutee macaaficha banuu hin danda'a naan jedhee jedha kutaa kana keessatti gaafa dubbatu waa'ee ilma Waaqayyo dubbata waa'ee Yesuus dubbata Waaqayyo waan si rakkise waan sitti ulfaate Waaqayyo hin hiika waan si rakkise waan ati itti bo'aa jirtu natti cufame jettee bo'aa kan jirtu natti ulfaate jettee kanatti bo'aa jirtu Waaqayyo sirraa hin bana Waaqayyo hiikisaa isa harka waan jiruuf waan si rakkise kana Waaqayyo hin hiika Waaqayyo jireenya keetiif furmaata hin kenna hin boo'in macaafa qulqulluu keessaa Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoofsa 4 akkas jedha ati si'achi hin qaanoftuutii hin sodaatin ati si'achi ellaasifamtee lafa hin ilaaltuutii hin na'in arrabsamuu yeroo dargaggummaa keetiin irraanfatta qaaniisa yeroo haadha hiyyeessaa turtee deebitee yaadattu jedha Waaqayyo si irraanfachiisa arrabsamuu sirra jiru si irraanfachiisa har'as arrabsamaa kan jirtu har'as lolamaa kan jirtu jireenyi sitti ulfaatee kan jiru arraba namaatiin kan miidhamte haala adda addaan kan miidhamte Waaqayyo rakkina kana si irraanfachiisa rakkinni kee kun sirraa ka'a Waaqayyo rakkina sitti deddeebi'ee si dhiphisaa jiru kana Waaqayyo sirraa kaasa hin boo'in Waaqayyo si irraanfachiisa Waaqayyoon hin kadhanna yaa Waaqayyo namoonni sagalee kee dhaga'an iddoo garagaraa ta'anii sagalee kee dhaga'aa kan jiran sagalee kee kanaan kan jijjiiraman ta'an gadda keessa kan jiran qoromsa keessa kan jiran lola keessa kan jiran dhukkuba adda addaa keessa kan jiran gaaffii adda addaa keessa kan jiran maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura keetiin rakkina keessaa kan baana ta'an maqaa keetiin rakkina keessaa kan baana ta'an hunduma isaanii gargaari ayyaana kee nutti hin hir'atin maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa ameen lubbuu tokkittii kan gatii koo laate si qofa Yesuus kan ba'aa koo baate Ena fuula kee galfata kee nyaate nan dhufe kunoo galata kee baadhe galata kee baadhe kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo ilillisee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo ilillisee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti daawwitu sirbe qullaa buuse waaqessuun milkoo maalii faarse kan danuun ta'e fedduu faarsa dhiiba'aaf hin ta'u doonaarsa ulfinni sii fi yommuu kan keeti galanni sii faarsamu ganzaba keeti ulfinni sii fi yommuu kan keeti galanni sii faarsamu ganzaba keeti naaf xumurteetta kan galte qaalii lafa dhidhiitee licheeddo sirbe maalee naaf xumurteetta kan galte qaalii lafa dhidhiitee licheeddo sirbe maalee sifanumna koo hin qusadhu irraa dhossee nan bifadhu kan akka keessin argadhu Yesuus kogoota bararaa si abbaan barabaraa siitu na olfaate dararri na qaqqabdee lafa barii isa dhabee halkan waarii akkana teebba sifammayyuu jecha naba namnu nama duute baddusaa dee ol kakaasa jaalleewwaniif gootota isaa faarsee lafa raasa maaliyoon jajee gooticha naaf dhiiga dhangalaase golgotatti golgoleesse diina conkolaase
galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo ilillisee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti kunoo ilillisee galata galata keeti kunoo galata kee galata galata keeti Baba kakakungeche gammadde garan ko shimboche darbun ko jabina kon miti milko minni ko yesus koti fennesi fi yomu kanketi galanesi farsamu ganzaba keti fennesi fi yomu kanketi galanesi farsamu ganzaba keti nafto murteta kangalte kali la faditi teliche gusbe mali nafto murteta kangalte kali la faditi teliche gusbe mali nama tate natti ate gadi jette na fayyite du ajalana hambitte fadun kena fi gamma biya la fa fi gumma enyo tu de gafo bi darba tu sintane ya abba undu matara sa darba natti gorte galataki na guddifte talaki namnu nama duute baddu saade ol kakaasa jaalewaniif gootota saafarsee lafa raasa maaliyoon jajee gooticha naaf dhiiga dhangalaase golgotatti golgoleessa diina conkolaase